اللهم ربنا آمين إلهنا آمين يا مولانا آمين بلغنا رمضان السلام واليزنات يا رحمة. بسم الله. دران درسو مكان كأين ياريد جدما ياريد بشرات أمانتا كمردو أرثوذكسي مالتو إسلام مسكا كازيتني نردا إسلام مسينو دفت wanni gara islaamummaa kanaa na fide halkan tokko naannoo sa'a lama irratti namni hundumtuu gara masgidaa deemanii turanii ganda duwwaa tokko iddoon ani itti jiraadhu. Innaa akkasuma halkan tokko guyyaa san wagguu ustaasni dawaa godhan hin dhahe. Yeroo dhaga'u ammootu uummanni hundumtuu taraayii qofallee hin salaanneyyuu naannoo haga sa'a 4 fi way hin turan. Haga san hundayyuu caqasaatuman ture. Dawaa hundayyuu ni dhagaye. Eega dhaga'een booda gara irribaatitti hin deebi'ee irriba san keessa abjuu tokkotu na dhufee abjuu arge san keessa ammootu jannata nan argee gara mana musliimaa deemitti amanii amantaa musliimaa siif wayyaa naan jedhan. Eega akkas naan jedhaniin booda ganama san yoo lafaa ka'u mana kiyyattu fargee eegasii deemee hiriyaa kiyya tokkotti badhaase. Hiriyyaan kiyya sun ammootu engaawaa haganaa kana dhageette garuu udaan hin laale jedhee an ofii kiyyaa sitti hime nan amantu ture garuu eega ofii keetii argitee amanteen boodatti ammootu amanuu si barbaachisamee garuu diqqoo itti yaadi hiriyyoo kan kee hundumanuu mariisisi naan jedhe. Hiriyyaa qabu hundattuu ni mariisise. Har'a ammootu dhufuu kiyyaaf baay'ee gammadeera galatoomaadha. Allahu akbar. Allahu akbar. Amma waan an jedhu na wajjin jette. Harka kee akkan ol qabdee ashhadu an ani la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahu akbar. Wanni amma jette afaan arabaatiin ani ragaani bayaa gabbaramaan dhugaa hin jiru rabbii tokkocha malee akkasumas nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergamaa rabbiitiif garbicha rabbii ta'uu ragaa bayee jira jedha. Namni tokko amantaa islaamaatti seenuuf shahaadateen ragaalee lamaan yoo baye muslima ta'eera jecha asirraa jalqabdee arkaan islaamaa 5 salaata adharraa jalqabda inshallah soomana illee borurraa inshallah akkasumaan arkaan islaamaa 5tu jira kana warri naannoo isaa jiraattan barumsi isaa isin irratti waajiba akkaataa salaata